Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya barnoota addaa barnoota kompiitaraa qabannee dhufnee jirra. Barnoota kana isin barsiisne inshaallah. Addunyaa kana irratti namni kamiyyuu barnoota kompiitaraa barachuu qaba. Dirqama keessattuu ijoolleewwan keenya warra yuutuubii naanneessanii fi warra yuutuubii hojjetan. Kompiitara yoo beekne addunyaa kun akkana bifa kanaa yeroo fayyadamu nuti kompiitara kallattii tuqan wallaalu dhabuun keenya waan addaati. Kanaaf kompiitara keessatti shoortikatiiwwan adda addaa wantoota adda addaa fiizikaalii soofteerii haardweerii isaa isin barsiisne jennee yaadnee jirra. Kompiitara kana barsiisuun baay'ee bal'aa. Saayinsiin kompiitaraa kana lama waan gubbaarra lama sadi tuunee dabarruu miti. Kanaaf sagantaa bareedaa kompiitara barsiisuu irratti sagantaa bareedaa tokko barreessee qopheessee isiniif tokko lama sadi jee dhufaan jira. Hamma hanqasiitti kompiitaraa fi namna keenya wal barsiisuuf kompiitara jechuun maal jechuun haardweer jechuun maal jechuun fiizikaalii akkuma ijaan gartan kana kompiitara kan jennu keessaa kompiitara fiizikaal enda soofteer jennee dabaafna. Fiizikaal jechuun haardweer kan jennu jechuudha. Haardweer kan jennuun isaa gartan kana soofteer gaafa jennu wantoota keessatti hojjetaman jechuudha. Keessatti hojjetaman fakkeenyaaf soofteer gaafa jennu wantoota irra caalaman application software and system software kan jennu jira jechuudha. Isaanii kun kanaaf keessatti baasnee ilaalla. Isa kana afaaniin isinitti himnee asirra barreessinee kan isin garsiisnu kun ni tahaaf jenneeti malee isa kanaa miti kan barbaannu. Akka fiizikaalii kiiboordiin jechuun kana inter jechuun tana gizee gatooftu kana goota gizee oloftu kana goota F1 kana F2 jechuun fana faayidaan F2 maali isa yoo kana qabatamaan tokko tokkoon tuqaa isinitti agarsiisna wardii irratti. Isinis barnoota kana barachuu fedhii qabdan taanaan hundi keessanuu kun barnoota kompiitaraa isin barbaachisaa waa barreessuuf waa edit godhuuf waa post godhuuf waa save godhachuudhaaf keessattuu ijoolleewwan keenya warra yuutuubii hojjetan sooshaal miidiyaa irra beekamtii adda addaa qabdan addunyaa teeknooloojiidhaan guutamte tana wajji deemuudhaaf kompiitarri dirqama nu barbaachisa. Namni kamiyyuutu an beeka osoo hin jennee waan addaa keessaa barachuu danda'a. Keessattuu namoonni dandeettii qaban warri sammuu qabdan sammuu teessanii fayyadamuudhaan kompiitara baradhaa isin jaa. Haa ta'uutii kompiitarri tokko akkamitti hojjechuu dandeenya gizee jennu kompiitara kiiboordii qabaa, maawuzii qabaa, monitarii qabaa, spiikarii qabaa. Kuni output warreen jennu jechuudha. Output of the computer warreen jennu kana isaan kana keessa bu'amnee isinitti agarsiisna. Fiizikaalii inni tuqamaa jiru kun kiiboordiidha. Kiiboordiitti barreessuudhaaf asirra kan agartan kuni qaamota kompiitara laapitooppiiti. Laapitooppii jechuun kompiitaroota keessaa isa baay'ee bareedaa fi salphaa ta'edha. Kan fudhattee ittiin deemuu dandeessu iddoo deeskitooppii irraa wanni adda isa godhu kana namni kamiyyuu beektan jee yaada. Iddoowwan isaan ittiin outputiin isaanii itti kakkaayaman USB-leen adda addaa keebiloonni adda addaa itti kakkaayaman kiiboordii isaatiilleen asumarra jira. Laapitooppiin baay'ee bareedaadha. Kiiboordiis maawuziis ofirraa qaba. Walirratti itti fayyadamuu dandeenya bifa salphaa ta'een kana barnoota isaa tokko kutaa tokkoffaa irratti kan isin barsiisnu ta'a jechuudha. Waa'ee output of computer and hardware kan jennu irratti jechuu isa barsiisne. Hanqasitti isinis barnoota kana fedhii teessanii guuttanii waa'ee kompiitaraa barachuun isin keessatti uumamuu qaba. Namni keenya jijjiiramuu qaba. Maaliif jennaan kompiitara yeroo laallu waan salphaa fakkaata. Yeroo hojjennuunis waan salphaa fakkaata. Biyyoota guddatan keessatti wanni nama godhu addunyaa kana wajji wal simuudhaaf kompiitarri baay'ee barbaachisa. Isinilleen barnoota adda addaa barnoota asirra dabru taa'uuf ta'ee barnoota biraatis hordofaa isin jenne waa'ee kompiitaraa irra kan dabru hunda isaatu kutaa tokkoffaa irraa eegalee kompiitara hanga dhumaatti isin barsiisuudhaaf every time ready qophiidha. Kanaaf hanga haala mijeessinee kompiitara iddoo bareedaa keessa kaameraa bareedaadhaan bifa isinii galuun kwaalitiidhaan isin barsiisnutti kunis sagantaa keenya eegalle bananne jechumaafi kan isinitti mul'isu isinis hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaalii kan addunyaa irra jirtan kan kompiitara beektaniif kan kompiitaroota hin beekne hundi keessanuu baay'ee takka jabaadha. Kompiitaraa wajji wal bara, laapitooppii wajji wal bara, deeskitooppii wajji wal bara. Maali deeskitooppii jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Inter jechuun maal jechuudha? Start jechuun maal jechuudha? Kiiboordii jechuun maal jechuudha? Kana baruun keessanuu ideologically baay'ee sammuu teessan improve godha. Kanaaf theoretically haa ta'u
fiizikaalii haa ta'u isin barsiisna. Sagantaa keenya hanga dhumaatti hordofuudhaan isin yeroo maaran nu faana taanaan nuti barsiisuudhaaf every time qophiidha. Jabaadhaa isin jenna. Sagantaa keenya hanga kutaa tokkoffaarraa eegalutti asumaan jajjabeessaa nu jajjabeessaa abdii nu eegaa isin jenna. Thank you. يا جلالي يا خنون الدواء سناتي دقيان نوري قلبي كاوا